Mucaa durbaa as gubbaatti suuraan ishee argamu kun obboleettiin keenya duraan dursaa sheerri poostiidhaan adeeggara. Obboleettiin keenya kun maqaan ishee Boontuu Taaddasaa jedhamti. Bakki dhaloota ishee yookaan bakka isheetti dhalattee guddattee Shawaadha. Shawaa keessaa immoo Hamboo ganda Duwwaa ja'aati. Obboleettii keenya kanarratti gochi raawwatamaa jiru waan isheen keessa jirtu dhugaa dubbatuudhaaf anuma dhiira kanattiyyuu dubbachuun na saalfachiisa. Ijoolleen dallaala taatanii ijoollee keenya durbaa biyyarraa kaaftanii biyya ormaa keessatti waan hin taane irratti dalagaa jirtanii rabbi duwwaan isiniif haa dhiisu. Obboleettii keenya kana hojii jiradhanii biyya Taayilaandii geessanii Taayilaandii keessatti dallaalli nama lama ta'anii darbaan dabarsa qarshiitti gurguratanii sagaagalummaa gocha hin taane gocha suukanneessaa irratti hojjetaa birrii ishee irraa fudhatanii nyaataa jiran. Dhugaan sinitti hima baay'ee ulfaataadha wanti ijoollee keenya irratti ta'aa jiru jechuudha. Biyya Taayilaandii keessatti immoo shamarran dhiisiiti ijoollee dhiiraa irratti iyyuu wanta ta'aa jiru hundi keenya iyyuu argaa jiras dhagaa jiras. Dhugaan sinitti hima baay'ee ulfaataadha. Mucaa kana darbaan dabarsa wal harkaa fuudhanii qarshiitti gurguratanii. Kanaaf mucayyoon kun yaa Oromoo yaa obboloota koo maaloo na gargaaraa achi keessaa na baasa afaan dallaalaa sana keessaa na baasa rakkataan jira du'aan jira waan irratti geggeeffamaa jiru dubbachuudhaaf illee saalfadhee natti ulfaataa jira adaraa yaa Oromoo koo na gargaaraa na bira dhaabbadhaa jechaa jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf maatii isheetti daawwaluudhaaf illee telefoona yookaan moobaayilii of harkaan qabdu mucaan kun jechuudha baay'ee rakkataa jirti. Ay shamarran keenya bakkuma hundatti dararama biyyuma hundoota keessatti dararama. Obboleettiin keenya kun biyya Taayilaandii keessatti dallaalaan gurguratee qarshiitti gurguratee mucayyoo kana gocha hin taane sagaagalummaa hin taane dhiironni biraa irratti raawwachaa jiru jechuudha. Maaloo na dhaqqabaa lubbuu kiyyaan du'aatan jira jettee dabarfatteerti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa hedduu nama gaddisiisa. Dallaallee bakkuma hundatti kan ijoollee keenya gurguratee gara sagaagalummaatiin qarshii irraa nyaachise jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. An obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba isinis akka nagaa taatan immoo abdii guutuun qaba jecha egaa ka obboloota koo warroonni chaanaala kiyya haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warroonni ta'aa jirtan immoo hedduu naa galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa obboloota koo viidiyoo amma argitan irratti obboleettiin keenya tokko karaa dallaalatiin biyya Taayilaandii keessatti gocha suukaneessaa irratti hojjechaa jiru jechuudha. Obboleettii keenya kana dhugaa dubbachuudhaaf dallaalli jechuudha. Dallaalli karama hundaanuu biyyoota gurguddatanis ta'ee biyyoota Arabaa ta'ee biyyoota fedheyyuu haa ta'u hundi isaaniitu jechuudha. Qarshiitti si gurguratu malee hojii wayiitirraa yookiin biyya wayiitu si dabarsuuf himati. Hundi isaanii qarshuma sirraa guurrachuuf jechuudha. Asittis qarshii ijoollee keenya wantoota keessattuu Dubaayii fi Saawudii keessatti wantoota raawwatamaa jiru argitanii jirtan jechuudha. Mucayyoo kanarratti gocha akkasii kanatu irratti raawwachamaa jira jechuudha biyya Taayilaandii keessatti. Akkuma obboleessa keenya kanarraa dhageessanitti namoonni duraan dhageessanii beektanillee hin dhageessanii Taayilaandii san dhugaa dubbachuu fi garuu akka mucaa kana qofaan yooti dhagaheetan jira jechuudha. Dhiirarrattuu waan hin taane kana akka shamaraa irratti taphatu dhagahee jira jechuudha. Taayilaandii kana keessatti biyya Taayilaandii kana keessatti jechuudha. Innaa obboleettii keenya dhiisate obboleettii shamaraa takka dhiisate jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya immoo gocha suukaneessaa irratti hojjechaa jiru dallaalli qarshiitti ishii gurguratee gocha sagaagalummaa irratti raawwachaa jiru jechuudha. Dhugaa akka isheen jettutti na dhaqqabaayii maaloo Oromoo koo du'aatiin jira na dhaqqabaa jechaa jirti. Namni dandeessan obboleettii keenya kana dhaqqabuu yaadaa isin jedha. Akkasuma immoo maatii isheetis bilbiluudhaa fi bilbila hin qabdu akkuma obboleessi keenya bilbila hin qabdu ture jedhee baay'ee waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Biyya Arabaa ta'ee biyyoota gurguddatanii keessattis ta'ee dallaalli karuma hundaan iyyuu baay'ee gaarii miti. Dhugaa gaarii miti. Keessaa shamarraniif gaarii miti. Dallaalarraan agguma fe'essaa ta'u dallaalarra hin deemina. Yoo nama biyya guddattis deemuu barbaadani yoo nama qabaattan malee yookiin fakkanumaa hin deemina. Karaa adda addaatiin deemtanii du'aaf of saaxilina. Akkasuma immoo waan hin taane gocha hin taane akkasii irratti raawwanne karaa seeratiin deemaa yoo dhabdan immoo dhiisaa biyya keessan keessatti jiraadha. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Fakkeenya Dubaayii keessatti illee yeroo ijoollee akkasuma dallaalonni Saawudii Arabiyaa kana keessatti illee dallaalonni shamarranii ijoollee shamarranii karaa qarshiitti gurguratanii laatanii dhiirota kan akka baangaalii waan akkasii kana irratti taphachiisaa jiru jechuudha. Dhugaa rabbi waan viidiyoodhaan darbee jiru nurratti taphachiisaa jiran waan viidiyoodhaan darbee ture
haasa'aa jira jechuudha. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irratti raawwatamaa jiru jechuudha. Biyyuma hunda keessatti jira wanti kun. Kanaaf waan akkanaa kana balaaleffadhaa dallaala irraa hin deeminaa. Yoo haa turu karaa seeratiin deemaa yoo jennu biyya guddattis ta'e biyya arabootaas ta'e biyyuma fedheeyyuu haa ta'u dallaalan hin deemina. Karaa seeratiin deema. Bakka fakkeenyaaf biyya guddattis yoo nan deema jettanii nama ispoonsara isinii ta'u yoo qabaattanii akkasuma firootaan keessa yoo achi qabaattanii warra akkasiitiin deemuu dandeessan malee karaa adda addaatiin deemuun kun qileetti nama gataa lubbuu isin dhabsiisaa jechuudha. Kanaaf har'a obboleettiin keenya kun baay'ee siqaayii baay'ee keessa jirti. Akkasuma obboleettiin takkaallee micoon takkasiin jirti turee jiru. Micoo sun dhalattuu eessatti Arsii eessaa akka taate hin beekani Shaashamannee ta'ee micoo sun bakka isheen taate garuu hin beekani. Ishiillee biyya Liibiyaa keessatti karaa achiitiin osoo dallaalli dabarsaa jiru achirratti qabanii birrii hedduu ishii gaafatan gara miiliyoona akkas gaafatan jechuudha. Mee ilaalaa ijoollee rabbina nyaatu ijoolleen keenya hedduu dararamaa jiru jechuudha. Hedduu dararamu dhiirris akkasuma dararama shamarri keenyallee akkasuma dararamte jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota keenya wanta akkanaa kanarraa dallaala sobduurraa of eeggadhaa. Ijoollee baay'eedhaa kan biyya arabaarraa illee gara biyya guddattee deemna jedhanii raa'atanii akkasitti qarshii meeqa nyaatamanii hafan baay'atu jira. Dhugaa rabbii hedduudha kan baay'een beeka jechuudha. Waan akkanaa kana kan qarshii nyaatamanii qarshii isaaniitillee dhabanii deemsa isaaniis dhaban hedduutu jira jechuudha. Maaliif dallaala jedhee itti fakkeessee waa hundarraa guurratee akkasitti qarshii irraa nyaachaa jira. Kanaaf ilmi namaa qaata bineensa ta'e qarshii jaalata malee nama ilmi namaa hin jaalatu waan ta'eef namarraa fagaadhaa. Akkasuma karaa dallaalatiin hin deemina. Dallaalli yeroo baay'ee kan godda'aa jiru biyyuma kam keessattiyyuu dallaalatu ijoollee keenya godda'aa jira jechuudha. Gaafaati asii achiisaas erguu asitti rakkattaa. Baay'ee kan rakkina keessa jiru ijoollee shamarraniiti. Dhugaa rabbii dubbachuu dhiirumaa wayyaa keessaa ijoollee shamarranii jechuun hedduu maal jedhee haa himu shamarri silaa kan haadha ofiitii fi akkasuma biyya ofiitii baatu miti waa hundumaaf jireenya takka nan godhe malee jechuudha. Maaliif shamarran jechuun bakka dubartii jechuun silaa biyya ofiitiin tolti. Biyya ofiisitti bareeddi waa hundumaanu. Garuu maal goonaree hiyyummaa keenya hiyyummaa biyya keenyattitu waan kana nu godhe jechuudha. Waan kana nu goosisee lammii biyya hin beekne nu sagaagala jechuudha biyya ormaa kana keessatti. Maaliif osoo hin taane obboleewwan kiyyas akkuma anaati. Ana soo ta'e bakka sana buusee ollaaluu qabdan. Wanti beekuu qabdan. Anarra sun hin ga'u hin jedhin. Kan irra ga'e sunis obboleettii keeti. Intala Oromooti. Akkuma si'iiti isheenis. Akkuma anaati isheenis. Maaliif ani qofti gaariin jiraadha yoo jenne kuni waliif yaaduu miti jechuudha. Yookiin kuni Oromummaa nun goosisiisu. Dhugaa isiniin jedha jechuudha. Maaliif ilmi namaa walii yaaduu qaba. Obboleettiin kee tokko si biraa yoo akkana taate ati gam tokko amilee sin tuqamu. Ani shamarana osoo na ta'e akkaman ta'a jettee iddoo sana buusuu qabda. Obboleettii san jajjabeessuu qaba. Akkasuma balaaleffachuu qabna wanta akkanaa kun akka nurraa hafu inni akkasii isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Biyyoota hundumaayyuu karaa seeratiin malee namuma agartanirraa hin deemanaa. Dallaala jettanii karuma argitanii hin deemina. Dallaala jettanii shamarattis hin maxxanina. Shamarrillee qaata bineensa taate. Dallaala jettanii isin birriirraa hin argatinaa. Waanuma hundumaayyuu karaa seera qabeessan ergadhaa. Dhugaa isiniin jedha rabbi. Akkasii isiniin jedha obboloota koo hedduu takka na gaddisiise kan mucayyoo tanaa jechuudha rabbi. Dhugaa rabbi baay'ee tokko garaa na nyaatte rabbi. Maaliif isheenis nan dalagadha yookiin na dabarteetteeti malee kan biyya ormaa keessatti waan akkanaa agarte siqaayee akkanaa agarte taphaaf himoti jechuudha. Kanaaf dallaaluma ta'e irraa hin deeminaa of eeggannoo godhaa. Waaqayyoon obboleettii keenyallee ishee haa baasu. Harka diinaa keessa waaqayyo ishee haa baasu isiniin jedha obboloota koo. Baay'ee garaa na nyaatte hedduu takka garaa na nyaatte dhugaa rabbi mucayyoo sun hedduu takka garaa na nyaatte jechuudha. Maaliif garaa na nyaatte seetanii akkuma anaati akkuma si'iiti isheenis dalagachuu baate yookiin of hin jijjiiratteeti malee jaalatteeti miti jechuudha. Garuu maal godhuree carraadha. Waaqayyoon harka diinaa keessa ishee haa baasu isiniin jedha obboloota koo. Ani dhaamsa isinii qabu of eeggadhaa warroota akkanaa hattoota akkanaarraa hin deeminaa isiniin jedha. Dallaalli nama gurgurachuu qabe garuma hundaas araba ta'ee biyya guddatti ta'ee bakkuma hundaan kan hundaanuu qarshuma sirraa barbaadan jechuudha. Akkaataa akka barbaadda si godha jechuudha ilmi namaa. Akkasii isiniin jedha obboloota koo. Akkasuma gorsi kiyya har'aa kanuma. Viidiyoon har'aatis tanuma hanga viidiyoo biraatti walitti deebitu viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Akkasuma warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskiraayibii gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Warri gochaa jirtan galatooma ulfaadhaa. Baay'ee baay'ee.